Ajaa'iba yaa jara keenya argitanii kuno na Itoophiyaa keessatti namoonni osoo zinaa godhan walirratti hafan osoo wal hojjetanuu kun walitti maxxanee walitti hafee akka kanatti kun walirratti qabamanii jechuudha. Ajaa'iba rabbiin mujiizaa argisiisa jechuudha. Namoota nikaa malee yookiin haadha warraa isaa hin ta'in osoo hojjetuu irratti hafee haala kanatti kun namoonni itti dhufanii addaan baasuu dadhabanii mana yaalaa geeffamanii akkasitti walitti murame jechuudha. Kun agartanii kun wal makiinaa konkolaataa keessa kaa'uudhaaf amma gad harkisaa jiranii wanta baay'ee nama ajaa'ibu. Namoonni rabbiin duniyaa irratti nama agarsiisaa jira. Namoota osoo wal quunnamtii saalaa wal godhanuu walirratti hambisee rabbiin duniyaa irratti walirratti hambisee jechuudha. Akkatti salphise jechuudha. Agartanii kun waan isin dinaan nama gootu duniyaa irratti illee rabbiin haala kanaan nama salphisiisee walirratti hafanii kun amma konkolaataa keessa kaa'uudhaaf gadaree lafa harkisaa jechuudha. Namni lama ol fuudhuun inni hammaata hedduu jabaata. Kun haala kanaatiin karaa mana konkolaataa keessa kaa'uudhaaf geessaa jiru baay'ee nama garrama.